Akkam jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaa dirree barnootaa. Kun tuutoriyaalii koorsii Moral and Citizenship Education irratti afaan keessan afaan keenya afaan Oromootiin isiniif kennamaa turedha. Tuutoriyaaliin keenya ammas akkuma itti fufettidha kan jiru chapter 4 irra jirra. Chapter 4 konseptiiwwan gurguddaa 3 wajjin laalla jennee kaane konseptiiwwan 2 xumurree jirra jechuudha. Konseptii isa dhuma waa'ee citizenship jechuudha. Amma kanarra kan laallu jalqabarra waa'ee state ilaallee jirra. State ilaallee xumurree jirra. Ittaansee waa'ee government immoo laallee jirra jechuudha. Kanaaf maaltu nafa waa'ee citizenship yookaan lammummaa jechuudha. Isa kana laallaa jechuudha. Tuutoriyaalii wajjin ammas Oliyaad Baraticha Dabreessa keessan Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law irraa hamma dhumaatti akka afaan ataatar isin affeera. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyatti ceenaa san dura garuu viidiyoo kana utuu laayik gootanii jalqabdanii natti tola, baay'ee natti tola. Miidiyaa keenyaaf haaraa warra taatan immoo subscribe utuu gootanii gaariidha jechuudha isiniifis nuufis. Citizenshipin maalidha? Understanding citizenship. Waa'ee citizenship yookaan waa'ee lammummaa haasofna jechuudha jalatti. Citizenshipin egaa an beektu moojila keessanirra bal'istanii dubbisuu hin dandeessu. Ani akkasumatti inni dubbadha isinitti haasa'a jechuudha. Baay'ee gaggabaabduudha waan ta'eef PowerPointiin kun waan moojila keessanirra jiru garuu cover gochuuf nan yaala jechuudha. Tokko tokkoonsaa dubbisuu baadhus haasaa keessa jechuudha. Kanaaf qalbiidhaan dhaggeeffachuutu isinirra jiraata. Citizenship jechuun gabaabumatti salphaadhaan minire legal membership of a particular state jechuudha. Miseensa biyya tokko ta'uu jechuudha. Lammummaa jechuun waan biraamini miseensa biyya tokko kan seeraan siif kennamu jechuudha. Lammummaa jechuun akkasiidha. Amma jalatti citizenship as status of right jechuun lammummaa akka mirgaatti. Lammummaa akka itaansee immoo akka maaliitti akka participationitti akka inclusionii fi exclusionii fa'aatti laalla jechuudha tokko tokkoon. Waa'ee mirgaa jalatti lallaqama. Lammummaa akka mirgaatti jennee kaana jechuudha. Citizenship as status of right jechuun lammiin mirga qaba gaaf jennu mirgoota akkamii qaba waan jedhu laalla jechuudha. The mere fact of being a citizen make the person a creditor of series of rights. Jechuunis sababiima citizenii lammii taateef. Lammii jechuun maal jechuudha? A member of a particular state, a legal member of a particular state. Lammiin kuni sababiima lammii ta'eef jechuudha. Sababiima lammii ta'eef yookaan sababii keessummaa hin taaneef jechuudha. Mirgoota inni argatutu jira jechuudha. Sababii lammii ta'e qofaaf mirgoota argatutu jira. Mirgoota kanneen jechuudha as jalatti kan laallu. Mirgoota lammummaadhaan argaman. Each right is often pursued in specific constitutional forms. Legal kan jedhaman legal or civil rights are mainly exercised in courts. Courtii keessatti mana murtii keessatti jechuudha fakkeenyaaf. Isaan kun egaa civil right kan jennuunidha. Bakka sadittidha kan qoodu Marshall namichi jedhamu. Mirgoota gosa bakka sadittidha kan qoodu. Teooriidha isa sana moojila keessarra bal'istanii dubbisuu dandeessu. Warra jalqabaa civil right jechuudhaan qooda. Warra lammaffaa immoo political right jechuudhaan kan inni qoodu. Warra sadaffaa social right jechuudhaan qooda. Civil rightiin fakkeenyaaf koortii ruumii keessatti jechuudha. Koortii ruumii keessatti yookaan mana murtiitti mirgoota isin qabdanii jechuudha. Akka siviilii yookaan lammii tokkotti. Political right jechuun immoo voting booths keessatti yeroo filattanii fi yeroo filatamtan. Akkasuma immoo legislature street protests demonstration jechuudha yommuu hiriira nagaa baatan maal jechuudha kun mirga siyaasaa keessanidha. Political right keessanii jechuudha. Marshall egaa bakka sadiitti kan qoodu akka kanatti warra sadaffaa social right jechuudhaan kan inni qoodu. Social rightiin immoo keessumaa maalii wal qabata assembly right to assembly fa'aan. Disputed in government building jechuun mormiidhaaf yookiin wal falmiidhaaf walgahii addaatiif walitti qabamu jechuudha. Social right jechuudhaan akkasittiin qooda warri sana. Kanaaf Marshall iddoo sadiitti akkasittiin
mirgoota qooda jechuudha. Well, amma gaa citizenship status accords range of right and obligation jechuun lammummaa jechuudha. Sababii lammii taataniif dirqamaa fi obligationii isinirra jira. Dirqamaa fi obligationii isinirra jira. Fakkeenyaaf akka mirgaatti mirgaaf dirqama. Ingiliffummaa fi Oromoo isinii hiikee. Mirgaaf dirqamatti isinirra jira sababii lammii taataniif. Fakkeenyaaf sababii lammii taataniif mirga heera biyya keenya keessatti jechuudha kan lammiin alleenii kan jennuun hin jiraamne nama lammummaa biyya keenyaa hin qabne fakkeenyaaf alaa dhufe kan Itoophiyaa keessa yeroo muraasaaf ture jechuudha. Alleen jennaan sana keessummaa yookaan orma jennaan jechuudha. Inni kan hin qabne mirgi isin qabdan fakkeenyaaf mirga tokko mirga lafa qabaachuu lafa. The right to own land lafa lammii qofatu qaba akka heera biyya keenyaatti. Lafa qabaachuu kan danda'u lammii yoo ta'e qofadha. Kan biraa immoo right to vote mirga filuu right to be elected fi mirga filamuu waan akkasii kana lammiilee qofatu qaba jechuudha akka heera biyya keenyaatti. Obligationii immoo fakkeenyaaf biyyaaf loluufa jechuun raayyaa ittisa biyyaatti makamu. Inni kun akka obligationiitti lammii Itoophiyaatti kan baachuu qaba jechuudha. Kanaaf sababii lammii taataniif maal qabdu mirgaaf dirqama qabdu jechuudha akka biyya tokkotti akka lammii tokkotti. For instance discover namichi Hofeld namichi jedhamu discovered four components of rights. Discovered four components of rights. Namichi kun Hofeld jedhama. H.O. Moojila keessan irraa ilaaluu hin dandeessu. H.O. Hofeld. Mirgoota komponentii afuritti qooda jechuudha. Hohefeldian incidents jechuudha. Hohefeldian incidents jedhamu jechuudha warra arfan kun Hohefeldian incidents jedhamu moojila keessa irraa ilaalaa. Hoefeld akkasittiin mirgoota iddoo afuritti qooda jechuudha. Warra jalqabaa liberty or privilege right jechuudhaan kan inni qoodu. Warra lammaffaa immoo claim right tokkoon ilaalla rakkoon qabu. Warra sadaffaa power rights kan jedhuu fi arfaffaa immunity right. Isaan kun Hoefeldaan maqaa isaarraa kan moggaanidha jechuudha. Maqaa beekaa kanarraa kan moggaani. Hoefeldaan incidents jedhamuudha waamamu. Akkasitti iddoo afuritti qooda jechuudha namichi kun. Liberty right dha jalqaba irratti kan inni qoode. Liberty right kan jennu maal jechuudha? Maatii miidiyaa dirree barnoota. Liberty right no obligation on other party jechuudha. Is freedom given for the right holder or right bearer jechuudha. Abbaa mirgaatiif freedomiin kennamu jira. To do something and there are no obligations. Ishee kana jala murachuu qabdu. There are no obligations on other parties to do or not to do anything to aid the bearer to enjoy such rights. Jechuun nama biraarra dirqamni hin jiru jechuudha. Mirga keessan san akka shaakaltaniif yookaan akka mirga keessan sanatti fayyadamtaniif qaama biraarra dirqamni hin jiru, paartii biraarra dirqamni hin jiru jechuudha. Liberty rights kan jennuun. Fakkeenyaaf the right to movement mirga socho'u heera biyya keenya keessatti hin taa'eera miniire lammiin kam iddoo barbaade jiraachuu mirga socho'u qabaa jechuudha biyya keessa. Mirgi socho'u amma dirqama nama biraarra hin kaa'u jechuun mirga keessan sanatti mirga socho'u keessan sanatti akka fayyadamtaniif namni biraa dirqama wayii wanti ba'atu hin jiru jechuudha. Liberty right fi claim rightiin faallaa waliidha baay'isoo. Claim right gaafa laallu liberty rightiin maal akka ta'e isinii gala. Kanaaf liberty right jechuun right holderiin hin jira garuu paartii biraarra yookaan third party dirqama biraarra obligationiin kan jirre yoo ta'u claim rights kan jennuun ammoo mirgoota akkamiitiidha? Inverse or opposite jechuudha. Are the inverse or opposite of liberty rights jechuudha. Because it entails responsibility upon another person or body or party jechuudha. Claim rightiin ammoo mirga sin
qabdan ta'ee qaamni biraa immoo mirga keessan san akka itti fayyadamtaniif dirqama kan qabu yoo ta'e. Fakkeenya gaarii ta'uu kan danda'u isa kanaaf claim rightidhaaf jechuudha. Employment right fakkeenyaaf employment right mirga qacaramuu employment right qacaramuu just fakkeenyaaf yeroo qacaramtan sana isiniif mirgaaminire garuu qaamni isin qacaru sun dirqama ofirraa qabachuudha. Fakkeenyaaf mootummaan yookaan employeriin tokko dirqama ofirraa qabachuudha isinii kaffaluudhaaf yookaan isin qacaruudhaaf. Just fakkeenyaaf ammoo public service kan biraa public service tajaajila hawaasaa hin jiraamini mana barnootaa dhaabbilee fayyaa maal kana mirga fakkeenyaaf kaasin amma isaanitti fayyadamuudhaaf ilaalala mirga qabdu jechuudha isin. Garuu mootummaan immoo warra sana isin dhiyeessuudhaaf dirqama qaba. Mana barnootaa buufata fayyaa dhaabbilee fayyaa maalii kana public service isin dhiyeessuudhaaf mootummaa dirqamatu jira jechuudha. Kanaaf claim right kan jennuun faallaa liberty rightiti jechuudha. Liberty rightiin just right holderiin yookaan abbaan mirgaa jechuudha yookaan immoo right bearer of right kan jennuun suni abbaan mirgaa sun mirga isaa itti fayyadama. Garuu qaama biraar mirga isaa sana akka itti fayyadamuuf qaama biraar dirqamni hin jiru. Claim rightiin immoo faallaa sanaa mirga isaa itti fayyadama garuu qaamni biraa immoo dirqama kan ofirraa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo isin qacare isin qacaramuun mirgadha keessanii garuu isiniif kaffaluun yookaan isin qacaruun isaa immoo dirqama isaati jechuudha. The duty bearer jechuun kan dirqama kana ofirraa ba'u dirqama isaa kan baatu sana jechuudha. Has to accomplish something that is indispensable for right holders jechuudha. Enjoy the claim right. Claim right keessan enjoy akka gootaniif duty beareriin dirqama jiraachuu qaba jechuudha. Liberty fi liberty right fi claim rightiin walitti isaan kun lamaan primary rules jedhama. Primary rules. Liberty right and claim right kan jennuun kun primary rules jedhamuudhaan kan isaan beekaman. Primary rules jechuun maal jechuudha? Rules requiring that people perform or refrain from doing particular action jechuudha. Namni waan tokko akka godhu yookaan immoo akka hin goone kan dhorkanii jechuudha primary rule kan jennuun. Kan biraa Hohefeld kan inni qoode power rightidha. Power right jedhamuudhaan kan inni qoode jechuudha komponentii isa sadaffaa. Power right jechuun maal jechuudha? Maatii biyya dirree barnoota are rights regarding the modification of first order rights jechuudha. First order right jechuun maal jechuudha? Just fakkeenyaaf mirga mirga qabeenya qabachuu heera biyya keenyaa irratti taa'ee jira minire fakkeenyaaf jechuudha. Mirga qabeenya qabachuu artiklii 40 tu ilaaltanii artiklii 40 heera fidirii artiklii 40 muraa tokko jalatti qabeenya isaa jechuudha abbaan namni tokko qabeenya isaa namni kamu gurguruu hin danda'a, kennuu hin danda'a, jijjiiruu hin danda'a, modify gochuu hin danda'a jechuudha. Laala. Amma jijjiira jechuun modify godhee jechuudha yookaan immoo fooyyessee qabeenya isaa waan barbaade gochuu hin danda'a jechuudha. Mirga qaba. Modify. First order rightiin garuu maal ture? Qabeenya sana ture laala. First order right kan jennuun qabeenya qabaachuudha. Qabeenya qabu sana garuu modify gochuu hin danda'a. Jijjiiruu jechuudha akka barbaadetti jijjiiruu hin danda'a. Kan biraa immoo fakkeenyaaf citizenship education sorry maqaa koorsichaan isin waame citizenship right yookaan nationality jechuudha. Nationality heera biyya keenyaa keewwata 33 muraa 3 jalatti in argattu mirga nationality yookaan immoo mirga lammummaa jechuudha. Lammiin kamu lammiin Itoophiyaa kamu mirga lammummaa qabaachuu akka danda'u. By the way inni kun Universal Declaration of Human Rights jalatti barraa'ee jira. Namni kamu sababii hin taaneen mirga lammummaa isaa dhabuu kan qabne jechuudha.
Kanaaf egaa amma renunciation wanti jedhamu immoo jira muraasa jalatti isan siniin jedhe jechuudha. The right to renounce one's own citizenship or nationality jechuudha. Keewwata 33 muraasa jala kan jiru. Renounce jechuun maal jechuudha? Mirga lammummaa ofii sana dhiisuu jechuudha. Dhiisuu yoo barbaadde innis ta'a jechuudha. Ani kana booda Itoophiyaa miti jette. Lammii Itoophiyaa miti jette. Mirga lammummaa kee sana dhiisuu innis ta'a yoo barbaadde jechuudha. Kanaaf egaa modify godhaa jirta jechuudha mirga sana. First orderiin raayitiin kee maal ture? First order raayitii yookaan mirgi jalqabaa sii kenname sun lammummaa sana miti right to have nationality jechuudha. Isa sana garuu yoo dhiifte yookaan yoo jijjiirte renounce jechuun dhiisuudha miti renounce jechuun guutumaatti dhiisuudha matoo jechuudha. Kanaaf modify gootee jirta jechuudha. Power right jennaan isa sanaan power right jennaan. Inni biraan immunity right dha. Immunity right. Immunity right yaa. Immunity right ammoo maatii miidiyaa dirree barnootaa faallaa power rightiti. Faallaa power rightiti. Jechuun maal jechuudha? Immunity right in the absence of power right in other party jechuudha. Or to alter the right holders normative situation in some way jechuudha. Fakkeenyaaf immunity right dha. Fakkeenya kan nu ta'u maal jechuudha? Allows bearer from control jechuudha bakka. Bearer right bearer from control of something jechuudha. Waan tokkoon akka control hin taane mirga qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf civil servantii yookaan immoo warra qacaramtoota hin jiru mini warri mootummaa tajaajilan. Barsiisaa ta'uu danda'a maalii ta'uu danda'a. Amma mootummaan otoo gaddarame maal ta'u isaan kun qacaramtoonni mootummaa. Isaan kunniin otoo mootummaan gaddarame hojii isaaniirraan ari'aman mini civil servants have a right not to be deprived from their job after a new government comes to power jechuudha. Akkuma mootummaan biraangootti dhufuun hojii isaaniirraa hin ari'aman civil servantiin jechuudha yookaan qacaramtoonni hojii isaaniirraa hin ari'aman jechuudha. Immunity right qabu ka immunity right qabu. Fakkeenyaaf immoo fakkeenya biraa court room keessatti witness yookaan nama ragaaf waamame tokko fudhadhaa. Nama dhugaa ba'uuf yookaan ragaa ba'uuf waamame tokko sababii inni ragaa ba'eef namicha sana hidhuun namicha sana sababii inni ragaa ba'eef namicha sana waan tokko gochuun cunqursuun hin danda'amu. Immunity right qaba jechuudha. Immunity right qaba. Akkuma kana immoo artikilii 18 heera biyya keenyaa yommuu fudhattan namni kamuu humnaan akka hin hojjisiifamne. Keewwata 18 muraa 3 jalatti jechuudha. Namni kamuu humnaan hojjisiifamuu akka hin dandeenye dubbata jechuudha. Humnaan hojjisiifamuu hin danda'u. Immunity right qaba jechuudha. Immunity right qaba. Hamma kana yoo jenne egaa immunity right fi power right immoo faallaa waliidha jennee jirra. Membership and identity dha. Citizenship as maal jenne kaane as right jennee minire. Status of right. Lammaffaan ammoo citizenship as a membership jechuudha. Citizenship as a membership and identity jechuudha. Membership jechuun egaa beektu miseensummaa jechuudha minire. Identity eenyummaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa gaafa taatu eenyummaa kee argisiisa jechuudha. Identity kee argisiisa. Miseensa biraa warra biraa wajjin miseensa tokko ta'uu argisiisa jechuudha. Common to all members who belongs to it jechuudha. Fakkeenyaaf lammummaa Itoophiyaa. Citizenship is associated with the membership of a political community which implies integration into that community with a specific identity that is common to all members who belongs to it. Jechuun specific identity qabda. Specific identity fakkeenyaaf lammummaa Itoophiyaa haa jennu. Lammummaan Itoophiyaa suni specific identity keeti. Garuu koomaniidha. Warra nama hundumaafu koomaniidha jechuudha Itoophiyaa winnatii jennu maariifata. Lammummaan Itoophiyaa sun warra hundumaafu membaroota yookaan miseensota biyya keessa warra lammummaa Itoophiyaa qaban sana hundumaafu koomaniidha jechuudha.
Kanaaf membershipidha identity argisiisa. Maaltu citizenship jechuudha. Kiraateeriyumti isaayyuu yookaan ulaagaan isaayyuu maaliin wal qabata shared territory biyya tokko keessa waliin jiraachuudhaan common culture aadaa waliinii qabaachuudhaan ethnic characteristics amaloota jiranii sabummaa waliin qoodachuudhaan history seenaa wal fakkaataa qabaachuudhaan akkasitti jechuudha argitanii. Kun specific identity walii akka qaban eenyummaa wal fakkaataa akka qaban nu taasisa jechuudha. Kan biraan citizenship as participation hirmaannaa jechuudha. Citizenship amma akkuma isin jedhe lammiin active participantii lammii taate jechuun participate gochuu hin dandeessa jechuudha. Politiksii keessatti waanuma barbaadde keessatti haala heerri biyyattii si eeyyamuun participate gochuu hin dandeessa. Participation occupies key position in citizenship jechuun sababii lammii taateef participation kun key position qaba jechuudha. Iddoo ijoo kan qabatudha. Sababii lammii taateef participantii taata jechuudha. Jechuun hirmaatta fakkeenyaaf filuu keessatti filamuu keessatti siyaasa keessatti hirmaatta jechuudha. Nonetheless, individuals differ what approach they find important. Because minimalisty fi maximalisty tu jira. Approach lamatu jira. Jechuunis minimalist jechuun maqaa masaarraa qubattan actively jechuudha. Maximalist jechuun maqaa isaarraa maximum participation jechuudha. Jechuun actively yemmuu hirmaatan jechuudha. Lammii biyya sana keessatti politiksii keessatti eessumaatti iyyuu waan isin ilaallatu waan heerri isiniif eeyyamu keessatti actively haala dammaqaa ta'een yemmuu hirmaatan maximalist approachidha jechuudha. Yemmuu immoo minimalist approachiin immoo parochial akka jennu sana parochial political culture keessatti fakkeenyaaf maqaamaaf jechuudha. Kan hin hirmaanne jechuudha. Baay'ee politiksii keessatti maalii keessatti passive jechuudha. Passive citizen ta'u jechuudha. Some people focus on their private affairs while others actively participate in the life of society, including politics jechuudha. Isaan kun egaa maximalistoota jechuudha. Warri politiksii keessatti actively warri hirmaatan jechuudha. Society hawaasummaa sana keessatti actively warri hirmaatan maximalistoota isaan kunniin jechuudha. Inclusion and exclusion, citizenship as inclusion and exclusion idha kan biraan ammoo. Citizenship yookaan lammii ta'uun just inclusion jechuun keessatti hammatamummaa fi adda bahuu jennaa isa kana faallaan hammatamummaa alhammatamummaa yookaan immoo adda bahuu jechuudha. Adda bahuu. Kun immoo maal jechuudha? Sababii lammii taateef ati member yommuu taatu maal jechuudha? You are included jechuudha. All individuals living in a particular state do not necessarily mean that all are citizens. Sababii biyya keessa jiraatteef lammiidha jedhamuu hin dandeessu. Sababii biyya san keessa jiraatte qofa. Fakkeenyaaf sababii Itoophiyaa keessa jiraatteef namni tokko lammii Itoophiyaati jechuun hin danda'amu. Jechuun alleenii warri ta'an jiru. Tarii biyya alaatii turistiidhaaf dhufuu danda'u. Sababii adda addaatti biyya kana dhufuu danda'u. Daawwiidhaaf qonnaaf maaliif dhufuu danda'u. Keessummoonni yookaan Oromoonni warri ta'an jechuudha. Kanaaf sababii biyya keessa jiraatte qofaaf biyya Itoophiyaa keessa turte qofaaf lammiidha jedhamuu dandeessu. For instance, there are non-citizens visiting jechuun non-citizens yookaan ammoo lammii kan hin taane jechuudha. Visiting biyya warri daawwachuu dhufan jiru. Working biyya keessa warri hojjetaniif. And living in Ethiopian branded as a foreign or alliance jedhama. Foreigners or alliance keessummoota Oromoota jechuudha. Foreigners have the likelihood of staying in the territorial administration of Ethiopia as far as they have authorized visas jechuudha. Visa authorized ta'e yookaan ammoo
abbaan aanga'ummaan isaa kan mirkanaa'e qabaannaan viizaa sirrii seera qabeessa ta'e qabaannaan Itoophiyaa keessa turuu hin danda'u jechuudha. Kana fakkaata. Tuutoriyaalii itti aanuun immoo iddoo dhaabanneerraa kan itti fufnu jechuudha. Hamma yoonatti waan hordoftaniif baay'ee ulfaadhaa isiniin jedha. Tuutoriyaalii faana olii baratichaan ture buleessi keessan wallaaltichi. Miidiyaa dirree barnoota afaaraa walitti taatan please subscribe gochuu akka hin daganne. Miidiyaa dirree barnoota karaa telegiraamii immoo join gochuudhaan maateriyaaliiwwan barnoota odeeffannoowwan barnoota akkasuma beekumsa waliigalaa achirraa tola shamatachuu hin dandeessu. Hamma yoonatti waan afaana turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Olii baraticha immoo Facebook irrattis addina godha na hiriyoonfadha inbox naaf godha. Nagaan naaf tura. Bye bye.